Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tooftaatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa ooltanii hannagaa kootii galata waaqayyoo warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee isiniin jechuu jaaladha. Nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkasumas maaliif namni tokko biyya isaa keessaa yoo ba'e wantoota baay'ee wantoonni isaa mudatutu jira, wantoonni baay'ee bakka kana isiniin jechuu hin danda'u. Waaqayyo garuu guyyaa tokko waan hunda kana keessaa nama baasa. Waaqayyo immoo guyyaa tokko guyyaa nu baasee biyya keenyattis deebisee nu galchuu wayitiitu dhufa sila ta'eefu akkasumatti obsaan aannan goromsaa dhugaa jedha Oromoon uumamaafu. Akkasumatti obsinee hundumti keenyayyuu biyya hambaa keessa kan jirrus biyya keenya keessa kan jirrus waaqayyo fayyaa nuuf kenne nagaan biyya keenyatti deebisee nu haa galchu jecha waaqayyo keenya kadhannee waaqayyo immoo guyyaa eeyyama isaatiin biyya keenyatti nu galcha. Akkasitti daammoo fayyaa nagaa nuuf kenne waaqayyo hunduma keenya wajjiniinu yaa ta'u. Maatii keenyas nuuf haa tisuu, biyyittuu biyya keenya biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhu isiniin jechuu jaaladha. Hundumti keessanuu akka amantii keessaniitiin biyya keenyaaf waaqayyo yaa kadhannu, biyya keenya tsaloota yaa goonu isiniin jechuu jaaladha. Maaliif fayyaa jedhee fayyaa yoo qabaanne biyyi keenya nagaa yoo taate waan hundumaafiyyuu waaqayyo guyyaa tokko bakka yaannis ga'uu dandeenya, galmas ga'uu dandeenya. Sala ta'eefu akkasitti waaqayyo hunduma keenyaaf fayyaa nuuf haa kennu, biyya keenya immoo biyya nagaa nuuf haa godhu, biyya gammachuu isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas maal goota barandaa gubbaarraa jechuun keessan nafu barandaa gubbaarra jira laala beerutii baay'ee tokko namatti tolti dhugaa rabbii ka lafa bu'ee sanii waraabuuf xiqqoo ishii ka na sodaadhee sila ta'eefu akkasii isiniin jedha. Akkatti bareeddu laalaa dhugaa rabbii geeroo biyyi ormaa akkuma feetellee osoo bareeddee biyya kee hin geechu sila ta'eefu baay'ee tokko namatti tola. Biyyuma keessa jiraantu biyya ofiitti waaqayyo fayyaa keenya nuuf haa kennuuti. Akkasitti immoo aga biyya keenyatti gallee biyya keenya keessa bashannannee biyya keenya keessa waan hojjennutti waaqayyo immoo akkasitti fayyaa keenya nuuf haa kennu isiniin jechuu jaaladha. Akkasitti hundumti keessanuu bakkaa fi haala isinirra jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Akkasumas warroonni kabaardaa fi akkanatti wanta akkana caakkaa kana dharraatan yoo jiraatan jedhan viidiyoo kana isiniif waraabe. Maaliif hedduun inni itti dhaladhee guddadhee caakkaa akkanaatitu jira, baardaa fi wantoota akkanaatitu jira. Bakka sababuma saniifanii viidiyoo isiniif waraabee isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.